give me my life now. Shut up and bend over. I let your back do the talking over. Kurnafa. Videoon kun classical yookaan beatii sirba hirphaa gaanfuree madda gammachuu kan jedhuun kan dalagame yoo ta'u agartii 531 olii fi laayikii 19 ol argachuun sadarkaa kurnaffaatti kan argamudha. Saglaffaa. Touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. I let your back do the talking over. So back up. Videoon kun immoo sirba Afrikaanotaan kan dalagame yoo ta'u agartii 578 olii fi laayikii 19,200 ol argachuun sadarkaa saglaffaatti kan argamudha. Saddeettaffaa. Addis meekabo samay ምድር ዳቦ ሳላስጸልዬ ከኛው ለንገዬ ስነሳ ቀን ተውቦ ልቤን መቻስቦ አይኔ አትን ተጠራጥሮ አስያዘኛ ደፋፎ Videoon kun sirba Yareed Naguu Weellisaa Amaariffaan kan dalagame yoo ta'u agartii 617 olii fi laayikii 23 ol argachuun sadarkaa 8ffaatti kan argamudha. Torbaffaa. Videoon kun immoo challenge sirba Daawit Mokonnin kan dalagame yoo ta'u agartii 655 olii fi laayikii 19,100 ol argachuun sadarkaa 7ffaatti kan argamudha. Jaaffaa. Videoon kun sirba Amaariffaa Daagidiin kan dalagame yoo ta'u agartii 722 olii fi laayikii 22 ol argachuun sadarkaa 6ffaatti kan argamudha. Shanaffaa. Videoon kun immoo challenge sirba afaan Oromoo Muktaar Usmaaniin kan dalagame yoo ta'u agartii 752 olii fi laayikii 20 ol argachuun sadarkaa 5ffaatti kan argamudha. Arfaffaa. Videoon kun challenge sirba goota keenyaa Caaluu Hundeessaan kan dalagame yoo ta'u agartii 857 olii fi laayikii 28 ol argachuun sadarkaa 4ffaatti kan argamudha. Sadaffaa. Videoon kun sirba Taaddalaa Gammachuun kan dalagame yoo ta'u maskii mangeen viidiyoo yaappaapaa irratti ennaa react gootu kan agarsiisudha. Egaa videoon kun agartii 864 olii fi laayikii 30 ol argachuun sadarkaa 3ffaatti kan argamudha. Lammaffaa. Videoon kun immoo agartii miliyoona 1.1 fi laayikii 26 ol argachuun sadarkaa 2ffaatti kan argamudha. Tokkoffaa. Videoon amma argitan kun viidiyoo sadarkaa tokkoffaatti kan argamu yoo ta'u agartii miliyoona 1.2 fi laayikii 31 ol argachuun sadarkaa tokkoffaatti kan argamudha.